namni Soofiyaan Usmaanii fi Baalaadhaan intala keessanii jettee garsiisuu turte san Haliimeedha. Baalaa fi Usmaan loltoonni isaanii hundinuu mana qulqullummaa san keessaa bahan moo achi keessatti booji'amanii hidhaman. Waraanni filima Usmaan keessatti yookaan jaalatamtoonni haaromni dabalamaa jiran kun gama Usmaanii moo gara Mangooli moo warra kiristaanaati wajjin hojjetu moo gantoota ta'u. Waan kanarratti xiinxala keenya akkuma yeroo darbeetti qabanne isinii dhiyaannee jirra. Egaa xiinxala keenya akka jaalachaa jirtan abdii qabna. Viidiyoo keenya kana laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jecha akkasuma warroonni haaroo taatan mallattoo subscribe jettu kana gattuudhaan akkasuma notification mallattoo akka bilbilaa san banadhaadha. Maaliif yeroo nuti gallakkifne akka jalqaba irratti isin bira gahu jechuudhaaf akka isin beeksisuuf kanaaf subscribe notification banachuu hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasumatti illee egaa warroonni dandeessan warroonni wifi fayyadamtan VPN bantanii akka viidiyoo keenya kana haga dhumatti online irra nu daawwattan asumaan isin gaafanne jecha. Kan daawwachaa jirtan gaa Oromoo Riikard 100Kdha. Intro gabaabaa booda xiinxala keenya walitti deebina. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 91911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Riikard 100K. Egaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walitti deebinee jirra. Egaa sagantaan keenya akkuma duraan beektanitti jalqaba seensa qaba akkasuma deebi'ee filmoota kutaa darbe yaadachiisa yookaan kutaa 182 qaba. Akkasumatti illee sadaffaa irratti xiinxala beeysa 183 qaba. afraffaa irratti ammoo kutaa 183 xiinxala isaatiin wal qabatee maal akka ta'uu fi akkam akka ta'u kana irratti yaada keenya akkasuma yaadota garaagaraa qabannee isiniif wali cunfinee isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan Oromoo Riikard wajjin haa ta'u. Akkasumatti illee egaa deebi'ee gara qophii keenya kan tokkoffaatti yommuu deebinu seensa yommuu jennu wanni nuti hojjechaa jirru xiinxalli nuti hojjennu kun namni hundi akka hubatuuf jechuudha. Yeroo hunda ni himna wanni kun dhugaa miti jechuun dhugaarratti kan xiyyeeffate akkasuma yaadota garaagaraa walitti fiduudhaan waan kana qindeessinee isiniif dhiyeessina malee filimni torbee dhufu akkana tahaa jechuu miti. Namni hundinuu yaada isaa kaasuu ni danda'a. Isin koomentii jalatti naa barreessuu dandeessanii. Anillee egaa yaadota kiyya qofa odoo hin taane yaadota garaagaraa sooshaal miidiyaa irraa walitti qabee akkasitti isinii fidaa jechuudha. Namni hundinuu akka kana naaf hubattan barbaada. Egaa wallaahi namoonni tokko hedduu nama gammachiisanii namni tokko koomentii jalatti dhufee xiinxalli isin torbee lamaanuu gaggeessitan paarsantaa 80 ol milkaawaa jira jee galatoomii isaan jenna asumaanuu. Okay gaamee inshaallah torbee kanaallee akka milkaa'u abdii qabna. Isin hundinuu viidiyoo kana sheer godhuu hin dagatinaadha. Please garuu wanni tokko kan isinitti dhaammachuu barbaadu viidiyoo kana guutuu isaa murtanii TikTok irraan kaa'inaadha. Viidiyoo kanarraa yookaan bakka isinitti tolte murtanii promoshina YouTube akkanarraa argachuu dandeessanii jettanii barreessitanii yoo gallakkiftan akkasi bareedaadha. Afaan keenya waliin taanee haa guddifnu isin jechaa dhaamsa kiyya kanuma. Okay gaamee filimoota torbee darbee mee waan takka kan keessaa nu dinqisiisee isiniif haa himnu. Soofiyaa fi Haliimeen yeroo jalqabaasan jechuudha. Akkuma baalaadhaan haasooyitee gabbaatetti Soofiyaan Haliimee huluma jala gartee yookaan pooyinaa jechuudha. Huluma jala gartee hedduu rifatte. Bakka sanitti wanni na dinqeen beeytan yeroo Haliimeen intalti Baalaa yookaan intalti Usmaanii fi Baalaa Haliimeen hin duune maaliif dile kana naannimini jetteen isin jennaaniini isilleen akkam jetteen seetan xabaafin je'anii jetti moo jettee muciyyoo yeruma sanuu moo anummaanuu ta'u Usmaanii yookaan anumaa Haliimeen san jennaan dafi deem kara manaa jetteeni urkaatu irraa bu'e bakka san yoo irra deebitanii ilaaltan urkaatu irraa bu'e hedduun ajaa'ibaa yeroo waan hin qabneef bakka sanitti santuun ajaa'ibee hedduu takka Soofiyaan hedduu kasir rifachuu kijiba isiitiif santuu keessaan ajaa'ibee isinuu akkamii. Okay kan lammaffaa irratti wallaahi Yuusuf haalaan na dinqee haalaan jechuudha. Yeroo Usmaan obboleetii isaa buguun qabiitii gosa keessaa naa fidii je'uun maal je'een ture mataa inni gabbuusee dhaabbannaan moo waan kana hojjechuudhaaf jecha mataa kee qabdee ejji taa'ennaanni lakkii je'een. Warra mataa ganna qabsiisan tuutiitu hedduu na mufachiisee jeen si odoon taane warra mataa ganna qabsiisan yeroo akkas jiru warra isin gane jechuudha yookaan warra beeyim Usmaan beey gane jechuudha. Warra santu mataa ganna qabsiisee jeen dhiira akkanaa tana wallaahi na ajaa'ibee hedduu takka ergasii deemee obboleetii isaa takkitti wajjin dhalatan jechuudha. Ta'isiidhaan kabajaa argachuu jiru innummaanuu jechuudha.
khaysiidhaan lubbuu meeqa sababa isiitiin bahu jiru qabee gosa khaysa akkana kanattiin du'uufin deemaa jeeni gosa khaysaa baasanii gosa khaysaa baasee yaame wanni na dinqee hedduu isaa maali filima guutuu haasoo miti ijoo khaysaa dubbannee dabarraan isin jee okay kan sadaffaa irratti immoo booraan hedduu takka na dinqe maali ni beeytanii yeroonii fi masaraa keessatti lolu jiru san oduma lolu jiru dubbiin akka wal qabdi duruun arkee inni jechuudha walin laalee dubbii wal qabdi tana hedduutti gurbaa akkuma qaqqalu jirutti jechuudha fuudhee gidaaratti hirkatee fi akka nama mormarraa murutti ifumarra mormarraa mure zimji'eetuma nama firraa ijaan lallaalee irra deebi'aa laalaa isinillee bakka san sirriitti gaa ijaan lallaalee akkasitti gattaa'e caljee firraa lallaalee eegas fuutu ija isaa cufatee jechuudha. Ergasii maal godhetu bakka silaa waan mistira guddaa silaa Soofiyaan dhoysitee inni baasee kanarratti isallee asumaanuu hedduun dinqisiifadhaa jechuu barbaadeeti. Akkasumatti illee afuraffaa irratti hedduun dinqe keessaa Usmaanii fi Baalaadha. Jarri gaa yoo manguddoollee tahan hedduu jaalala waliif qaban ajaa'iba natti Usmaan kana dura keessa gara kutaa kana dura keessatti jechuudha. Maal jee ture ni beeytanii isin deemaadha dhimmi kun isin hin laallatu isin abdii biyyaatii jeen ijoollee isaatiin jechuudha isin abdii mootummaatii jeen isin kun isin hin laallatu deemaadha jeeni garuummoo ifi baalaawwan haadha manaasaa taateef yookaan jaalala keessa mootummaan hin seenuu jechuu ibsuu barbaadeeti yeroo sanuu beeyta akkasitti achirraa sababa saniin deemee garuu jaalala isaa walii qaban haalaan nama ajaa'iba isiidhaaf je'ee achi keessatti bakka jechuun niiraan bakka hedduu takka seene dhugaa hedduu na dinqe okay kan ti'aan immoo shanaffaa irratti Soofiyaan tun maalirra jira maaliif jecha baalaa tan akkana gooti maaliif isii tan akkanatti jechuudha yeroo takka fuuteeti mana hidhaa keessatti dhuftee dararti yeroo takka fuutee mana muciyyoo isii san geessiti kun baalaa maraachuudha natti fakkaata hara biraatiin jechuudha baalaan kun kana duraas akka yaadattanii fi kana duraas hedduu takka gaafa haliimeen yookaan gaafa jalqaba butamtu san jechuudha gaafa Soofiyaan buttu san maal godhee turte guyyaa meeqa guutuu yookaan maraattee haga dhukkuba isii sanillee namni itti dhiyaachuun taanetti akka malee dhukkubsattee turte gaafa sanii odoo boochuu odoo wanta taatu ammallee waan santu keessa jira. Usmaan ammoo wanni isii tana dhodhoysuu fadhuuf Usmaan ni beeytanii ni beeka akka isiin jirtu jechuudha. Guyyaa irra dura haliimeeti jillee yaa rabbi naaftii isii jee ture guyyaa reefa isii ilaaluu fuula hirgizaa irraa banu laalee jira waan ta'eef inni saniif jecha Usmaan ni beeka garuu maaliif jecha kanatti isii tanarraa dhoysanii beeytanii sababa dhukkuba akka dursantutti deebi'a. Kun ragaadhaat jira filima kutaa darbee kutaa 182 keessatti maaltu ture odoo Usmaan dhaabbadhu jooniiti karaa dhumaa sanirratti jechuudha osoo Usmaan dhaabbadhu joonii jala ce'aa kutte tapha nutti taphachuu jirti dhaabbadhuu jeen yeroo isin nama tokko yookaan muciyyoo seefiitti qabattee deemu jirtuun jechuudha muciyyoo fuullee haguuggame seefiitti qabattee deemu jirtuun maal ture bakka odoo Usmaan dhaabbadhu joonii jala ce'aa kutte jechuudha saniif waan duraanii sanni qabdi jechuudha isilleen kanaaf akkasii mee karraadhumaa waan torbee darbee irratti karraadhumaa maal ture ni beeytanii gaafii namoota hedduutti kan tahee jiru gaafii waa'ee muciyyoo Soofiyaan haguugdee seefiitti qabattee jirtuun ka Usmaan faadhaan intala teessanii jetteeni fuularraa banuu deemtu sanii kun gaafii namoota hundatti ta'ee namni hedduun gaggaafachuu jiru gaafii kanaa fi akkasuma gaafiin biraalleen tokko ni jira kanii fi Usmaan faan achi keessaanii bahanii akkuma reefuun tana jalqaba irratti jennee turre Usmaanii fi loltoonni isaa achi keessaanii bahanii waan ja'amu irratti kanneen gaafii ijoo hawaasaati kanaaf jechuudha eeyyeen Usmaanii baala loltoonni achi keessa jiran ni bahan maaliif jennaan duraanuu masaraa dhuunfatanii jiru waan ta'eef ni bahan garuu ulugaan faan alaawwan itti dhufu jiruuf isaan ergixenya achi keessaanii bahanii akkasuma waa'ee haliimee yookaan nama Soofiyaan mataa haguugdee jirtu kan jenne san ammoo waa'ee waan sanii ni beeytanii wanni kun ergixenyaallee ta'uu baatu akka xiinxala yaada kiyyatti jechuudha akkasuma yaadota tokko kan dhageeffadheetti kumaan kana dura isinii himaa ture maal ture namni isiin garsiifte san yooniif haliimee ta'ellee garuu haliimeedha jechuullee ni danda'a ragaalee waan hin qabuuf hundi keessaniif duuba deebi'aa viidiyoo 182 laala maal ture yeroo dhuftee Usmaan akka mana hidhaa keessaa baalaa baase arkitu yeroo isiin arkiteechitti jechuudha maal ture huccuu san haguuggattee jirti isilleen haliime yookaan pooyinaan tun jechuudha haguuggattee jirti huccuu san yeroo nii fi huccuulleen irraa maramtu haga morma kana jalatti illee ilaaleetiin ture isinilleen footoo irra qabadhaatii sirriitti ilaala huccuun jalaan isiin qabdulleen tanuma pooyinaan yookaan haliime yeroo jalqabaaf irraa qabdu san ture erga fuula ashaganii gizaaniif irraa hin mareettee baasuu jirtullee dhugaadha akkasumatti qabdi garuu bakka tanatti wanni takka kaniin an shakku ni beeytanii akkasuma ta'ee yoonii fi fuulli sanilleen irraa baname gizaa irraa banamu san akkuma irraa banametti jechuudha haliimuma yoo fuutee isiin seefiitti qabattee jiraatti yoo haliimuma san ta'uu harkan Usmaan faan amanuu dadhabuu danda'an baalaan faanis amanuu dadhabuu danda'an haliimee waan taateef okay mee kan akkanumatti haa qabannu
ganaa gayyaanii xiinxala beeksisaa irratti gayyaana beeksisa 183 jechuudha kan beeksisa jalqaba akkanuma bira kunnaa jechuudha bifa kanaan yeroo san amanuu dadhabanii keessaa bahuu danda'an garuu mee xiinxalatti haasennu mee jalqaba xiinxala seennee achii booda ibsa bal'aa irra kannina akkasiin isinin jaa okay beeksisa xiinxala 183 yeroo ni fidufnu waa'ee haliimeen ni mul'atti yookaan waa'ee haliimeen ni mul'atti waan jaamurratti haliimeen mul'achuu ni dandeessi yookaan haliimee ta'uu isii ni harkanii muciyyoo san jechuudha. Okay gaafii keenyatti dhufnee jira. Gaafii lammaffaan beeksisa xiinxala irratti jechuudha. Baala haatumfaan maaliif uffata jijjiirratanii yaa'anii waan jaamurratti ammaas kana lamaan irra wal qabsiiseetiin isiniif hima. Baala haatumfaan wanni huccuu uffata jijjiirratanii deemu jiraniif akka yaada keeyyatti haliimee barbaadu yeroon akkas isiniin jiru tarii bakka sanitti bakka huccuun irraa maramte sanitti amanuu dadhabanii gizaanii fi deemanii huccuu jijjiirratanii yookaan uffata jijjiirratanii deeman wanni san yookaan akka masaraa jechuun kiristaanaa tanatti ergitee bakka san jirti jettee tarii erguu dandeessi. Tarii ammoo maal ture gosa kaayee keessa akka waan muciyyoon jirtutti gosa kaayee keessatti erguu dandeessi. Baalaan faan garuu gosti kaayee waan booji'amtee jirtuuf uffata jijjiirratanii seenanii jechuudha. Baalaa qofa odoo hin taane Orhaanillee Alaaddiinillee ni jira. Orhaanii miti Alaaddiin ni jira. Akkasumatti illee Goonjaadhaa fi Olofiiraa isaan kanneen ni jira. Uffata jijjiirrataniiti yaa'u turan. Maal barbaadan gizaa mana ol bananii ilaalan muciyyoo tan arkuu ammallee deebi'anii jechuudha. Muciyyuma tana yookaan Mariyaam jechuudha arkuu dandeen garuu amanuu dadhabuu dandeen. Akkasuma karaa biraatiin ammallee yoo deebine baalaan kana amanuu dadhabuu dandeessi. Ammallee deebi'ee Mariyaam tun yookaan pooyinaan tun wanta fatti deebitee jechuudha Soofiyaa faadhaa wajjin. Kar tokkonillee isillee loluun ni shakkisiisa. Maaliif jennaan yeroo hedduu akkasitti beekamte an kana duraa hedduu wanni na ajaa'ibu ni beeytanii wanni gaa fiilima waan ta'eef malee yeroo hedduu kana guutuu yeroo isii waa meeqa balleessu daa'ima jechuudhaaf ha dubbii irraa fuudhan yeroo Usmaan amma dubbii faa irraa fuudhu bar baalaan lubbuudhaan jirti yeroo ni fi isiin dhuftee jettuun sanillee ni jirti jechuun akkamii sababaa kana waan akkana sababan jirreef iddee muciyyoon haasu garuu ammoo sababa naman fudhachiifne jechuudha daa'imummaa jechuuf dhiisu jirammoo maaliif dhiisu jira mee naan galle gaafii kana koomantii irratti naa deebisuun dagatina okay kana akkasii saniif jecha isiilleen wajjin deebitee loluu ni dandeessi Soofiyaadhaa wajjin loluu ni dandeessi waan jedhamu akkasumatti illee deebii akkasuma wantoota kanaan isirraa shakkaa jechuudha okay ammallee deebii waan haariyaatiitu dhufaa jira. Namoota haariyaa seenaa jira. Akkuma khatorbee kutee Orhaanfaan kabaraaransan jechuudha. Maqaa isaa koomantii irra naa barreessaa yaadanne maal ture inni sanilleen dabalamee jira Usmaan fatti. Baay'ee Usmaan wanni isinii galuu qabu loltoota isa kutee loltoonni na ajaa'ibe. Ijoollee isaa lamaan jara jajjabaa san bakka jechuudha. Amma fakkeenyaaf Jeerkutaayumaa fi Booraan akkasuma jarri tokko illee ni jiranii jaruma jajjabaa qofa jechuudha. Nama baay'een hin jiru. Namoonni sun hundinuu isa kutaniin illee na ajaa'ibaa nama booji'amallee hin garree. Akka hadiyyoo tahan jechuudha. Haala kanaan Usmaan injifachuu ni danda'a wanni jedhamu gaafii namatti ta'a. Laakiin garuu gosoota hunda akka yaamaa si booda amma akka beeksisa irratti jiru irratti gosoota hunda yookaan jaalatamtoota Turkumaan hunda akka isaan Usmaan mariisisuu barbaadu itti himama. Akkasumatti illee deebii nama tokko ni jira jaalatamaa Turkii keessaa kan tokko ta'e fudhatee wanta fudhatee jechuudha. Maallaqa yookaan callaa tana fudhatee gara Ulugaan dhaqa. Maaliif dhaqee inni sanoo? Waan jaamurratti intala tokko mee irratti haa kenninuun sanduuqa san fudhatee achi dhaqe. Inni kun wanni gaafii namatti ta'u gara Usmaan jira moo gara Ulugaan jira? Inni kun Mongooliyaa wajjin hojjeta moo Usmaanotaa wajjin hojjeta? Wanni kun gaafii namatti ta'a. Waan kana keessatti nama lamaa kufuu danda'a. Yookaan Usmaantu kufa, Usmaantu Ulugaan harkatti kufa, yookaan ammoo Ulugaantu Usmaan harkatti kufa. Manguddoonni dhufaa jiran kun yookaan bulchitoonni dhufaa jiran kun yoonii fi Usmaan irratti hojjetan taate Usmaan ni kufaa jechuudha. Amma gaa Usmaanii fi kufee jiru akkami waan jedhamu gaafii namatti ta'a. Akkasuma gosa isaatu ni deeffata. Gosa isaa eeyyeen gosa isaa ni deebisa. Akkamitti deebisa yoonii fi jettan Ulugaan yoonii fi gurbaan bulchaan ammaan tana isaan gara Ulugaan dhaqe yoo gara Usmaan ta'e ni injifata. Usmaan ni injifata. Yoommoo gara Usmaan hin taane yoo tapha irratti taphate Ulugaan injifachuu danda'a. Kanaaf jarri hundinuu tapha ajaa'ibaa keessa waliin jiranii gaamee inshaallah kadhuuf irratti waliin eenaa mee gara afraffaatti haa deebinu kutaa 183 akkamitti xiinxallaa waan jedhamu irratti mee okay maal turee ni beeytanii filimni torbee kuteegaa akkasi gaafii nama hunda keessatti uumee dhiisee mee akka nama tokkootti anilleen waan natti dhagahame isiniif himaa. Kutaa 183 keessatti akkuma beeksisa isaa irratti xiinxalletti namoota hedduu dhufaa jira. Akkasumatti illee filimni torbee dhufu wanni inni irratti xiyyeeffatu pooyinaa yookaan haliimee yookaan Mariyaami maqaan tokko maqaa jechuun namoonni maqaa garaagaraatiin waan beekan jechuufi kana irratti xiyyeeffata. Baay'inaan namni inni irratti xiyyeeffatu pooyinaa irratti
Kan yeroon jiru pooyinaa qofarra deemoo jechuun baanu. Manguddoota dhufu jiran kanaas jaalatamtoota kana wanni fidu jiruuf Usmaan takka gosa isaa deeffachuu fi akkasuma qabeenya harkaa kofee kana hunda deeffachuu fi kanaaf deebisu jira jechuudha. Isaan illee yaammate garuu manguddoonni dhufaa jiran kun gara isaa jiranmoo gara isaan jiranii waan jedhamu irratti takka kaafnaa jechuudha. Irra guddaa kanaan dura akkuma isin nuu beeytanitti manguddoon alaa dhuftu hundi haga Usmaan tarta isaan mokkorutti yookaan xaboota isaanii hundirra dadhaqqabee jechuu jaalala isaa tana akka inni karaa dhugaarra jiru itti mul'isutti malee takkaan isii ka aangoo irratti inni harkatuun fadhanii beeyta. Saniif jecha irra guddaa wanni rakkoo ta'e waan kana bifa kanaan jechuudha. Kanaaf isaan kun akkuma jalqaba dhufaniin isa jalatti ni hoogganamu, isaaf ni ajajamu, isaaf ni bulu yookaan isaaf amanamummaa ni kakatu. Wanni jedhamullee gaafii namatti ta'a. Akkasuma baalaan pooyinaa ni harkatti yookaan muciyyoo ni harkatti, haliimee ni harkatti yoo nu taate tarii waan kanarratti akkumaan kana dura reefuu jechuudha. Kana dura isiniif himee ture. Wanni kun taphni akkaataa anamma reefu isiniin jeesan tahee yookaan baalaatiitu Soofiyaa harkatti kufa yookaan Soofiyaatu baalaa harkatti kufa. By the way Soofiyaan namni isiin galuu ni teessu irgixanyaa baalaa na fakkaachuu jira beeyta. Baalaadhaan akka waan duutuu isiin. Usmaan haga arraatti shamarree takkallee haa ajjeese hin qabu. Egaa an akkasitti na fakkaataa isinillee yoo yaada biraa qabaatan hin beekne garuu ta'e inni ajjeese shamarree inni ajjeese takkallee hin garre haga arraatti. Garuu Soofiyaa qofa gaafa takkaffaa kutaa 27 irratti isii qofa dire isiin hunduun kun hodi deebite dila kana teessee deebite akkasitti shamarree takkallee hin ajjeefne jechuun barbaada. Kanaaf ni ajjeesa waan jedhamu. Ammallee torbee darbe kutaa 182 keessa maaltu ture yeroonii fi bugum qabamtee dhuftu san bugum ajjeesuun barbaannee jeen yeroo tattaanee haasonsan. Bugumtuun ni duuti moo nagayaan badii isii hinaaffaadha jaamtee fudhatamtee nagayaan jiraatti. Kun gaafii isiniif hin dhiisaa akka gaafitti qabaddaadhaan isiniin jaa. Akkasitti jechuudha. Kanaaf filimni torbee dhufu bifa kanaan deemu ta'a. Torbee dhufu gaamee injifannoon akka gallu abdii qabna. Manguddoota dhufan sanis keenyuma rabbi haa godhu. Ammoo namoonni haarooyin seenaa jiru. Aktaroota intala dhalaa takkaa fi gurbaan tokkos dhufanii jiru. Isaan lamaan malee baqa namoonni haariyaa seenu jira. Kanaaf jechuudha inshallah mee torbee dhufu waliin eeyna. Kanarratti yaanni biraa waan hafenatti hin fakkaatu inshallah aga warroonni filimoota Usmaan guutuu isaa afaan Oromootiin isaa harkannechaa jirtan Telegiraama jala seenuudhaan Kurulus Usmaan afaan Oromoo lakkoofsa 100 dhumarraan itti gootanii isiniif dhufa. Chaanaala keenya jala seentanichi jalaan nu hordofuu dandeessu. Yookaan barreeffama asirraan isinii kaayaa kanaan achirratti nu dubbisuu dandeessu. Yaadota xiinxala keenya irratti yoo qabaattan xiinxala keenya kana gara fooyya'insaatti akka deemuuf jechuudha. Yoo yaada qabaattan koomantii nu barreessaa isiniin jecha. Galatoomaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.